Kabajamtoota daawwattoota keenyaa nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jenna. Kun qophii seenaati. Qophii seenaa keenya har'aa keessatti yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa jira. Durmaanuu rakkoon nageenya Oromiyaa keessa daran babal'ateetti jira. Haa ta'u malee gidduu kana ammoo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa keessatti ajjeechaa mucaa Oromoo irratti ajjeechaa garaa jabina morma kutuudhaan torban kana keessa akka malee dhagahamee koomii guddaan hawaasa keessatti dhagahameetu jira. Kanaan wal qabatee mormiiwwan adda addaallee qeeqni adda addaa ka'aati jira. Isarratti waa jenna. Guutummaa guutuuttis dhumarrattis immoo haalli Oromiyaa keessa jirtu amma kun maal fakkaata kan jedhu waliin mari'anna jechuudha. Egaa har'a kan waliin mari'annu waayila kiyya Dassuu Duulaati. Ogeessi kaameeraa keenya immoo Habtaamuu Barraati. Isinis egaa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa kooti. Ayyee Dassuu baga nagaan dhufte. Akkuma nama kaase Oromiyaa keessa keessuma yeroo ammaa kana komii guddaa fi dubbii ijoo ta'uudhaan fuula miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti akkasumas guutuu Oromiyaa keessatti jechuu kan nama dandeessisu mufii guddaan ka'eera. Maalinni godina Shawaa Kaabaa aanaa Dharraatti mucaan ganna 15 tokko ajjechaa garaa jabinaa irratti raawwatameera. Egaa humnoonni ajjechaa kana raawwatan ammoo akka miidiyaalee adda addaa irraa dhagahamaa jirutti humnoota finxaaleyyii Amaaraa kan faannoo jechuun of waamaniin gochi garaa jabinaa kun kan raawwate. Isaan wal qabatee komii guddaan ka'eera. Namni hedduu viidiyoo sanallee ilaaluun nama nama sururuttidha wantichi. Kanaan wal qabatee mootummaanis ibsatti kenneera. Qaamoleen adda addaas ibsa kanarratti kennaniiru. Gochi sun ta'uu mootummaan amaneera. Mootummaan himeera. Gochi sun raawwatamu. Haa ta'u malee gochi sana kan raawwatee qaamolee lama shanee jechuun kan waamu mootummaan waraana bilisummaa Oromoo haa ta'u qaama hidhatee afaan Oromoo dubbatu fi humnoota finxaaleyyii Amaaraatu gocha sana raawwate jechuudha. Mootummaan immoo ibseera. Haa ta'uti itti deebina. Qaamni sun maali? Hariiroon gidduu isaanii jirus maal? Dhuguma qaama shanee kanatu yookaan qaama mootummaan shanee jedhutu gocha kana raawwate yookaan raawwachiise kan jedhu dhumarratti ilaalla. Maaliif jennaan hawaasni yookaan qonnaan bultoonni naannoo sana jiran keessumaa kan aanaa Darraarraa buqqaanii bakkoota adda addaa qubatan miidiyaalee hawaasaa irratti yaada isaan kennan torbanuma kana keessa dhaga'ameera. Kanaaf kan kana fakkaatu irratti haasofnaa mee ajjechaa amma ilmaan Oromoo irratti daran babal'atee jiru kana keessumaa mufii guddaa uume kanaan akkamitti ilaaltee waan sana falloo yookaan maddi rakkoo sanaas maali? Kanarratti furmaanni maali kan jedhu dhaawataan daawwattoota keenya biraan gaidessu. Gaariidha akkamitti ilaaltee hojii lamaanii ilaalee gaddaanii keessi koo gubataa cincaa maaliif akka namaatti namni ati morma kutanii jette mucaa sana morman kunne ngurra'anii akka amantii isaan hordofaniitti basmaam jedhaniitu qalani. Komeen isin kaane komeen dhagaamne dheekkamsadha kan dhagaame uummata biraa. Komee fi dheekkamsi wal caalaa digiriinsa jibbinsa tuka'ee xiiqii tuka'ee uummata keessaa. Kanaaf hammana guddaadha dubbichuu barbaadeen. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa fi maatii mucaa akka hoolaatti gurra'ee akka nama korma ayyaana abbaasaaf hoolaa tumaamessa ayyaana abbaasaaf qalee hoosooradhu jedhuutti dhaadhatee ati gaallaadha jedhee haaduutiin morma isaarraa ejjetee hoggaa gorra'ee basmaam bawalda manfas guddis hoggaa jedhu kana arguu caalaan garaa nama hammaatu hin jiru. Namni hammam siyaasni jibbinsa irratti hundaa'e biyya kana keessatti hammam akka inni gara badee jiru agarsiisa. Siyaasni yoo hammaate immoo daa'ima akkas gochuun hammam biyya waloo waliin nama jiraachisaa ollaa nama jiraachisaa kan jedhu gadhee tokkodha barumsa inni kennu.
Kanaaf maatii isaa firoottan isaa uummata Oromoo hundumaan gaddanitti dhaga'ame ibsachuun barbaada akka kootti. Karee qalata sana qala'ee. Karee dookiyya godhee dhaate bara baranaa hin jedha akkamatti gubatee deema. Maal isa godha? Dargaggeessa umurii isaa waggaa 15 kan ta'e Darajjii Amaare kan jedhamu daa'ima waggaa 15 haadhiif abbaan ijoollota qaban keessa ijoollota kaan gaa'ila isaaniitiin xumursiisanii dargaggeettiin ishee qofatu kan warraaf ajajame haadhillee umurii ishii kan umuriidhaan fagaatte abbaanis umuriidhaan kan fagaatee warra tajaajilaa jiru warra irratti hafee isaa Finxaaleeyyiin Amaaraa mucaa kana fudhattee jalqaba rasaasan luka isaa rukkuttee gaafa inni fiigee jalaanan ba'aa jedhu jarri reebdee harkaan isa qabatte kottee rukkuttee reebdee harkaan qabattee gaafa harkaan qabattu mucaasaan muka hidhanii qaarezaadhaan qabanii gara magaalaa isaanii Salaalkullaa kan jedhamu kaambii isaanii iddoo waraana Amaaraa faannoo kun itti wal qabu Salaalkullaa kan jedhamu Salaalkullaa qabatanii deeman. Salaalkullaa qabatanii deemanii mucaa kana doorsisanii haasofsiisanii jedhanii mucaa sana haasofsiisanii maaloo nan ajjeesina gaafa jedhee mucaa sun naasa'ee isaanitti haasa'u mucaa san rasaasanii miti billaa halbeedhaan morma isaa irraa gatanii haadhiif abbaan erga kana godhame haadhiif abbaasaa guyyaa 3 guyyaa 4 bulee du'a isaa dhabaniinaan du'uu isaatiif jiraachuusaa awwaallachuun illee waan tokko irratti bu'anii du'a isaa dhagaanii mucaasan reeffa isaa qeeratti gatanii kan allaachi nyaachisan bineensa nyaachisanii dargaggeessa waggaa 15 qaarezaadhaan baatanii dhaqanii mucaa kana qalanii ajjeesan. Rasaasan ajjeesuun dhiira rasaasan ajjeesuun waan guddaadha. Isaan garuu halbeedhaan qalanii foossaa bineensaaf allaachaaf kennan. Haadhiif abbaasaa awwaala isaa osoo hin argatin mucaasaa san har'a haadhi manatti haftee boochee abbaan galgalaa ganama kan boo waa'uma isaati wanna isa ittiin jabeessan dhabanii ijaan arguu. Harkaan qabanii deemanii tedduma Salaalkullaa jedhamu magaalaa faannoodhaaf jedhanii kenname kana keessatti hin qalanii jechuudha. Dubbisanii maal jedhanii doorsisanii albeedhaan caqacaqanii cuubee adda addaatiin asiin qaama isaa mulluma tafattafanii sanirraa kan hafe dhumarratti hin qalanii jechuudha daa'ima kana. Mucaan kun Darajjee Amaaraa jedhama. Aanaa Darraatti keetti kan inni ajjeefame faannoodha. Faannoo ta'uusaa fi uummanni naannoo walii bahee himateera. Warri morkattoota akka bilisummaa Oromoos faannoodha jedhanii baasaniiru. Mootummaan Oromiyaas warra afaan lama dubbatudha jedhee egaa beeku eenyu inni jedhee sanas ta'e kana mucaan kun ajjeefameera. Jarri faannoon nu ajjeese jedhaniiru. Jarri hoggaa mucaa gorra'an ati gaallaadhaa maal jedhanii eenyummaa isaanii ibsatanii ta'uu isaan gorra'anii mootummaan maaliif afaan lama dubbachuu akka barbaachisaa hin beeku isaanuu ufimaniiru. Uummanni simateera hawaasa irras kan jiru kanuma. Taateen kun immoo deddeebi'ee kan ta'edha. Darajjee Amaaree kanatu maqaa amantaatiin irra dhaabbatanii daa'ima xiqqoon ajjeesan haa ta'u jedhu hoggaa gorra'anii basmaan bawalda bamanfas quddus jedhanii hoggaa gorra'antu xiqqoo namoonni ta'e malee isa dura taateewwan laaluun gaariidha. Fakkeenyaaf dubbiin kun innammaa kun amma kan kanaan dura Oromoon himatu aannolee irratti dhumneerraa calanqoo irratti dhumneerraa as tuulama kana keessa guulallee irratti dhumneerraa garba taanee gurguramneerraa maatiin tufaa munaafaa araddoonfaa hundi isaaniiyyuu dhumaniiru jiraa dhaluun irraa citee goomanaan mataan isaa iyyuu summiidhaan ajjeefame inni Itoophiyaa ijaaree jedhamu iyyuu Minilik faana ta'ee Oromoo dabarsee kenname jedhamu jedhamee isa haasamu sana Odeeffaan yeroo sana biltsiginnaan yeroo amma feekshiniidha jedhanii amboo deemanii Tasfaayee Gabraabtu kitaaba irratti barreessee asoosama sobaa kana dhugaa fakkeesse malee aanuleen kijibadhaa jedhan kan ammoo obbo Addisuu jedhe. Tole egaa inni aanulee feekshinii haa ta'u kan Oromoo kunoo gulallee kanarraa fi abbichuuf galaan dhumee kijibaa ta'u kan aanuleen calanqoo kijibaa ta'u ka amma ta'eeyoo kijibaa.
kan barsiisota Oromoo wallorraa mana yaalaa deeman makiinaa keessaa baasanii fixanoo. Kan Oromoo Axaayyeerraa waraanamee faannoon Amaaraa humni addaa Amaaraa Hoggisaa Asaamunoo Tsiggee kan jiru rukutamanii otoo mana yaalaa Finfinnee dhufaa jiranii Dabra Biraanitti ambulaansii keessaa baasanii cafacafanii qalanii ajjeesanoo sobaa. Kan Bureetti nama ajjeesanii morma irraa kutanii mukatti diranii itti sirbanii selfii ka'anoo sobaa. Kan Noonnootti warra cidha jiru duubaan balbalatti cufanii ibiddatti qabsiisanii warra miliquuf yaale boombiidhaan fixanoo sobaa. Kun kan jarri ormi godhedha. Kan mootummaan godhe jedhamee Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa fi Reuters faa baasan immoo sobaare. Dubartittii haadha ijoollee torbaa kan Boosatitti mana hidhaatti baattee ajjeefamte. Kan abbootii gadaa dhuman sun. Kan anamiti kan jedhe Reuters qoratee baase. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa fi Amnesty International Human Rights Watchtu baase. Kunoo sobaa. Kan Gujii keessatti namni dhumu manni amantaa ibiddatti qabatu saamamu. Kan Horroo Guduruu keessatti namni loon jalaa oofamee horiin midhaan as kunoo Cobiifaatti meettaa Roobiifaas Shawaa Dhiyaa kana keessa Salaalee kana keessa namni gubatu manni gubatu loon jalaa oofamu hidhamu sobaa. Kanaaf innammaa kuni maqaa amantaa waamanii oggaagoo irraan mucaa ijoolleetu garmalee nama aarsee danfisee kaasee ijoollee yuunivarsiitii hunda kan jechuu dandisiisu. Yuunivarsiitii kan inni agarre ani mattuudhaan dhageenye malee amma Arsiin garmalee bahanii Harommayaan Boon Wallaggaan bahanii Adaamaas hin dhageenye. Adaamaa fi mattuu kana dhageenye malee Oromiyaa keessaa yuunivarsiitiin hedduun Salaaleellee bahaniiru. Yuunivarsiitiin Salaaleellee. Mormiin kun ammana kaasu otoo loogiin siyaasaa Oromoo kana isa sabboonummaan isaa cimee guddatee danfaa jiru kana akkatti gaddeebisan shirri siyaasaa hin jiru ta'e ummanni kun ofirraa deebisuu hin dadhabu. Kanaan dura akkamitti ofirraa deebisee jiraataa ture? Deddeebi'anii giddaa ayyaanaatti nama uummata makiinarraa baasanii fixuun bulee ka'ee akkuma jecha kanaaf baay'een salphadha. Maaliin maalirraan uwwu irsi maalii maalirraan uwwisa jedhamu sana ummanni Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu keessa bulee ka'ee oggaa itti roorrifamu ummatichatu dabeessa ta'e ofirraa qolachuu dadhabe moo meeshaa harkaa guurame moo qindaamee kan itti bobaafamu jira moo kan jechisiisudha. Kun torbee darbe keessa waggaa lamaan kana miti kan ta'e. Wantichi seenaadhuma achi asii dhufadha. Oromoo fannisuun, Oromoo mormarraa ciruun, Oromoo mul'arraa ciruun Tewoodiroos illee itti ture. Yohaannis illee itti ture. Hawwii sanadha Minilik goobanaa qabatee kan itti fibaye. Amma warri Oromootu aangoo qabateeraa, Oromootu biyya bulchaa jiraa jedhan gochis dur godhame suni sirriidhumadhaa Itoophiyaa ijaaruufidhaa wareegama kaffalameedhaa jedhan. Har'as akkas gochuun Itoophiyaa ijaaruufidhaa yoo ta'e maal saatire Oromoo keessaa fixanii Itoophiyaa ijaaru. Kanaaf kan goobanaan biyya kana ijaaruu jalqabe nu harkatti hin diigamtu nuti immoo ijoolleen goobanaa itti fufnee fi xabaafnaa inni jedhamu kun darajjii Amaaraa fa'aa akkas godhanii tun Itoophiyaa ijaaran. Amma Oromiyaa keessaa xiqqaa guddaan lafarrattis maalirrattis kan dhagahamu akka sabara wayyaanee tokkotti deebi'ee uummanni gaabbii keessa galee akka inni wanni jirutu mul'ataa jira. Gama mootummaatiin immoo kan dhagahamu dubbii gara dabarsuusaa hin beeku. Shanee inni isaan jedhanis afaan lama dubbatus gochuu danda'a ta'a hin beeku waa'ee sanaa waan hin beeku qabu. Hin dhageenyes. Garuu mootummaan otoo maal godhuutiidha. Inni afaan lama dubbatu jedhan Shanee fi faannoon sun yoggaa uummata ijoollee akkasii daangaa balee deddeebi'ee akkas gabra gurraachaa fi ejeree sanaa fi wanni kana eengadda miti kan isaan seenan waggaa 4-5 darban guutuudha kan uummanni achitti ajjeefamaa ture.
Maal godhare mootummaan dirqamni mootummaa isaan kana eegu miti. Afaan fedhilaa dubbatu. Afaan Faransaay dubbatu, afaan Chaayinaa, afaan Mongooliyaa dubbatu. Dubbiin afaan inni dubbate hiikuu miti anaaf. Dubbiin jararraa nageenya eeguu danda'udha. Jaroota sana tiksuu danda'udha. Daa'imman daawwattoota keenya suuraa gurbaa kan aggaa qalanii yoggaa maqaa amantaa waamanii qalan isiniin agarsiifnu. Garuu mee maatii achirraa buqqaan kana suuraa isaanii fi sagalee isaanii dhaggeeffadha. Haadholiin maal akka jedhanii himatan. Maal taane nuti qabeenya keenya irraa nu baasanii, loon keenya saamanii, midhaan keenyatti ibidda kaa'anii, anaafuun ajjeesuu dhufan jedhanii haati kun waggaa dubbatan. Ijoolleen xixiqqoo kun waggaa 4-5 amma agartan kun immoo waggaa isaan akkasitti gaddanii taa'an. Shaneedha kan mootummaan jedhu yoo isattu godhe ta'e maaliif shaneen finne? Maaliif irraan itti finne? Nuyi mangistiin nun beeku kani nun beeku dubartiidha dhiira hin jenne ijoolleedha hin jenne rabbitu nu uume nuyis waaqa kanan nu uume ammas waaqumatti bohannaa jira humna hin qabne xiyyiiti isaanumatti haffe'amu wanni adda addaa isaanumatti haffe'amu nuyi unkaan kaani miti kaleessumaa unumatti han tokka ikino asii gaditti kiskisan jedhee cabe jira. Nuyi maal balleessine wasarbii wuceenin beeku wasarbii namni wallaaleen jiru hin dhumnaa mahayyimii hoo taane Oromoo hoo taane hin duuna wayni immoo boota nuttaa godhanu kaa baddaan nu fudhata girabaa olitti galaa jedhani girabaa gadi finneedhanii halkan tokko nu bulchaniire nun bulchan asumatti mootummaan nu haa fixu maal balleessine badaluma maal qabu. Wayyo kaleessa ilaa intalli yaasii gadi jirti uummanni kanaa gadi jira ilaa akkanatti foqoqi keessa darbe na jalaa duuteetti qaadhaheera jedhe kina ibsin kun argeera innaan kaasati halkan na jalaa dhukubee qofa bu maaliif maal balleessine maaluma baddalleere duraasila walumaan jirra. Walumaan gabaa ol, walumaan sargii ol, walumaan gabaa tokko ol. Diina biyya mootummaa nu dadhabeera hiyyeessi hin danda'a. Oromoon hin danda'ayi. Qota bulaan hin danda'a. Halbeewu kachafate nyaachuyyuu hin beeku qota malee qonna malee eenyu han tamaare nyaataan isaan qotan araashidha isaan araashidha hiffeetan. Harree jajaa fe'atanii waatiyyoon irraa haftee nam tokko waatiyyoo sadi irraa haftee duute haadha irraa fudhatanii rima kophaa harroota kophaa hindaaqoon keessatti dhuman boota nutti godha hoo saba ta'e malee boota nutti godha dhuma hoo jedhe bakkuma jirru kanatti nu haa fixan. Namni Oromoo kan qabsaa'e dhummoo kana godha. Seenaan jalqaba kaase kuni barsiisa Oromoo Walloo Oromticha Walloo kan mana yaalanii makiinaa keessaa baasanii kan fixan sun. Kan morma muranii mukatti diranii suuraa salfii ka'an kuni bureetti. Kan amma basmaan bawalda manfas quddus gaallaan qala jedhee ayyaan abbaasaaf inni gorra'e kuni shaneedha jarri. Isaan kunoo naman gaddisiisanii daawwattoota. Amma dubbiin mootummaan akka bara wayyaanee sana qaqqara dabarsuun wayyaanee sin hambisa. Silaa otoo danda'amee akkuma jedhamu yoo dhuguma mootummichi Oromootu filatee dabaree Oromootiin Oromoon haa bulchu jedhamee achi kaameera ta'e maaliif irraa ittisuu dadhaba? Naannoo Tigraay wal qabatee lola waggaa tokko ol godhamee fi naannoo Amaaraaf naannoo Tigraay fi naannoo Affaar keessatti lola sana wal qabatee uummata miliyoona tokkotu dhumee jedhama. Obaasanjoon mootummaa irraan dhaga'e kan jedhe 600,000 olidha jedhe kan dhufe. Warri kaan immoo miliyoona galchaniiru. Naannoo Amaaraa keessa Oromoo waggaa isa durii dhiifnee waggaa 6 kana darbe hundumaa dhumar jira. Wallagga waggaa 5 guutuu dhumaa bahe. Gujiin waggaa 5 guutuu akkasi. Waggaa arfan kana immoo waggaa 6 guutuu. Waggaa arfan kana immoo Shawaan. Amma dubbii qara dabarsuu anan laallatu anin keessa hin jiru jechuun falan ta'u. Falli jiru mari'ataan gowwaan qabu. Ta'anii mari'achuudha. Amma kanani argaa jiru
ergaa inni dabarsu hamaa ta'a. Gurbaa kana basmaa bawwal manfas guddis jedhanii yoggaa gurra'an ergaa inni duubaan qabutu hamaadha. Gama naannoo Amaaraatiin kan himamu Oromiyaa keessatti Amaaratu qalameedha. Ragaa tokko dhiyeessanii immoo gaarii. Oromiyaa keessatti immoo Oromootu Amaaraatiin qalameedha. Kun dubbii biraatti geessa. Gara amantaatti illee naannee mul'ataa jira. Dubbichi amantaa miti. Sila addaddummaa siyaasaa dhiisanii namummaa irratti warri ilaalcha adda addaa qaban dhaabbileen siyaasaa kan biyya bulchanis haa ta'u morkattoonni tokkoffaa kan dursuu qaban namaaf, biyyaaf, uummataaf ture. Eenyuyyuu haa godhu eenyuyyuu seeratti dhiyeessu adabbii madaalaa kennisiisuu irratti hojjechuudha malee abalatu godhee abalatu qoodeen suni maqaa wal balleessii fi bu'aa argachuudhaaf fakkaata malee kan gumaa baasisu kan nageenya waaraa fidu miti. Adeemsa keessa hunduun jijjiirama. Hunduun jijjiirama. Namni dhaabni siyaasaa dhaabbataan mootummaa dhaabbataan hin jiru. Kanaaf amma fakkeenyaaf Gujii fi Wallaggarraa Shawaa dhiyaarraa bakka bu'anii paarlaamaa keessas caffee Oromiyaa keessas jiran isaaniitiin mormanii akka dhuunfaatti illee ibsa baafatan dhageenya waggaa kan guutuu. Yeroo tokko paarlaamaa keessatti garuu mariin haa godhamu waraana bilisummaa Oromoo mootummaa jidduutti jedhanii namoonni 80 gaaffii kaasaniiru inni seenaa taa'ee galmaa'eera. Isaa as waggaa uummanni Wallaggaa waggaa 6 mormirraa citu dhumu kuni. Kan achi bakka bu'eera jedhamee filannoon waggeeffame ta'ee yaadadhu hin dubbanne. Ka Gujiis akkasuma. Yoo gaafatan caffee Oromiyaa keessatti daandiin hin gallee maaliin gallee jedhu kan dursu lubbuu namaati. Salaalee keessatti waggaa amma kana ta'u Jibaatitti, Gindabaratitti, Meettaatti, Adaabargaatti waggaa akkas ta'u namoonni bakka sanaa filatamanii dhufan waggaa gaaffii kaasan biyya qaroome keessatti dirqama wanni ta'uun qabanii bare ibsa jennoo baachuu danda'u gadda koon ibsadhaa jedhanii. Mootummaan akka inni karaatti deebi'ee uummata isaaf lammiisaaf tiksu gochuu danda'u turan warri paarlaamaa fi warri caffee. Callisanii taa'uun mootummaa doongorsiisuu danda'a. Mootummaan gubbana jirus caasaa sadarkaa jiru ilaaluu qaba. Eenyutu caasaa kiyya keessaa bulchiinsaa fi nageenya isa kamtu uummataaf dhaabbateera kamtu miillisaa eessa jira jedhee qorachuu qaba. Amma dargiin kufee jedhan dargiin immoo kan kufise mangistuu miti jeneraaloota isaa kufisee jedhu. Jeneraaloota sana kan kaate dargiidha. Jeneraaloota isaa immoo to'achuu dadhabee dargiidha. Jeneraaloota isaa ganee Shaabiyaa fi Wayyaanee fi Abaawot Shiraatiin dabarsanii kennanii jedhu. Jeneraaloota isaa jechuun dargii jechuudha mangistuu jechuudha. Kanaaf mootummaan olii warra dakaa sana laallachuu qaba. Ergaa hamaadha qaba. Warri immoo dubbii amma salaalitti ka'ee kana achi filatamnee dhufnee paarlaamaa keessa jirra jedhan dhugaa dubbii qara dabarsuuf tafedhan tokko agarra barreessanii dubbii garamanii. Baay'eetu jira. Mee isarratti waan sii kaasa dasummaa akkuma jette kan mucaa Darajaa Amaaraa jedhamu kan ajjechaan gara jabinaan miidiyaa hawaasaa irratti ba'ee dheekkamsa kaase malee isaan alatti kan ijji kaameeraa hin argine kan ijji waaqaa argu hedduun jiraachuu mala. Amma yoo dhageessatti taate dubartiin guddoodha. Taatee yogguu mucaan sun mana naannoo ollaa isaanii irraa fudhatamee gara humnoota faannoo kanaan fuudhamee yeroo deemamu sanatti na cinaa dhaabbatanii haadha manaa mucaa koo safuu kana dubbachuun barbaachisu. Namoonni dhaabbatanii haadha ilaali jedhanii haadha manaa isaa gudeedaa turanii. Dubartoonni baay'een rakkoowwan kana hin jedhamnetu kan darraati kun achitti kan mudate. Ajjechaan gurbaa kana qofaa miti. Gabra Gurraachaa keessatti illee dargaggeessa akkuma Darajee kana dargaggeessa waggaa 15 waggaa 17 otoo inni mana warra isaarraa gadi ba'u humnootuma nageenya mootummaatiin ajjeefameera jedhan. Kunis dharraama keessatti. Beetasaba tokko beetasaba 9 fuudhanii birrii 200 kaffallee deebisu. Matuma keenya jechuudhaan manurra gahe. Daa'ima kiyya 2 fudhatan. Hankanaa daa'ima 2 fudhatan. Jaarsi achiisu beetasaba 9 wajjin darbe. Kiyya 6.
Ila. Ja'a. Nama ja'a beeksisa ja'a. Beeksisa ja'a bakka tokko hanjammarame numarraa masuurii gooti kanarraa. Shimalis ajjeesaniit lammaffaa dhufanii mana kanarra jammaranii obboleessa kana ajjeesanii deeman. Obboleessa kana ajjeesan ijoollee kiyya. Beeksisa basaa mana keenya ni biratti anuu dhokadheetiin jalaa dheeffee jalaa ba'e anuu lubbuun kiyya gaafasiin baay'ee. Ila. Garuu mootummaan kun nutti gadhiiseera sirna isaatu. Lafi Oromummaa kana wallaallameera boota isaa wallaallee. Iddoo nu kaafatees immoo gara biraa nu godhee gaarii deemuu nu fixes gaarii. Gara geenyu dhabneerraa garuma geenyu dhabneera. Guutuu Oromiyaa keessatti ajjeechaan gara jabeessite gara jabummaa daangaa darbeen raawwatamu kan godina Shawaa Kaabaatiin gadis miti. Kanaaf silaatii kan nagaa fi nageenya lammiilee tiksuu qabu akkuma jette mootummaa otoo ta'ee jiru afaan barbaadaa dubbatu saba biraayyuu haa ta'u saba Amaaraa maan ta'in maaf namni akkasitti ajjeefama. Maaliif namni ajjeecha akkasii irratti raawwatama? Mootummaan maal dirqamni isaa maalirree mootummaa argatee? Eenyu shanee ka jedhu sana kan afaan Oromoo isaa afaan lama dubbataa jedhamee abbaa barbaadeeyyuu haa ta'u maa yeroo sana irra hin tiksiin ammoo maalirra jira dhuguma mootummaan bakka humnoonni faannoo to'atan sana dhaqee lolaa jira har'a. Wanti garaa si gubu ajjeechaan sun raawwachuu isaa qofa miti. Har'a uummanni darraa qeef qabeenya isaarraa buqqa'ee jiru suni har'a mana isaatti deebi'eera erga miidiyaa hawaasaa irratti haasaa gargaar namoota sanaaf bishaan namni geessaa jiru jira. Namoota sanaaf nyaata daa'immantu jira dubartoonni ulfaa jiru manguddoonni jiru. Dargaggeessillee akkuma jedhan akkuma jiraattonni kakkaasanii inni humna qabu gara bosonaatti baqata. Kan humna hin qabne jaartii fi dubartoonni akkasumas daa'immanii teenyeetu yoom duunaa keenya eeggatu. Ilaalame akka nama gaddisiisu. So mootummaa maa kanarratti hin hojjenne. Inumaayyuu faallaasaa maal jedhu akkamitti dhaqamee akkamitti viidiyoon sun ba'e yookaan immoo akkamitti ajjeechaan sun miidiyaa hawaasaa irratti ba'e jedhaniit dabballeen mootummaa miidiyaa hawaasaa irra naannessu. Silaatii ajjeechaan sun ta'eera erga ta'e immoo tokko gargaarsi namoomaa haalatti dhaqqabuu danda'u dhaqanii qaqqabsiisuu nageenya lammiilee naannoo sanaa tiksuutu irra ture. Kun bira darbee garuu humnoonni afaan lama dubbatan ajjeechaa sana raawwataniiru jechuun gama miidiyaatiin ifatti baasanii. Afaan lama dubbate mootummaan lama kana cuusaa fuuqaanidha. Mootummaa ta'ee waan hundumaa ta'uu qabu kan eegaa baasuusaaf qaanidha. Maaliif kan eegamu eeguu dadhabuusaa tokko furra dagaabaa. Lammataa afaanitti maaf jallisa afaan lama dhiise afaan digdama yoo dubbatu maaf hin tiksine. Ergasii yoo maal godhe ture erga ta'ee yoo gumaa baasee qabee seeratti dhiyeesse. Shaneetti godhees yoo jedhe shaneen bosonuma keessa jiraata miti uummata keessa jiraata miti uummatichi maaliif dhokse shaneedhaan shaneetu erga akkas isaan fixa ta'ee shanee sana maaf dhokse jechuun amma shanee godha jedha yoo ta'e shaneen suni uummatuma sana keessaa fi bosona keessa miti inni galu uummanni maaliif isa dhoksaree nama isa fixu nama sajjeesu dhoksaa uummanni maaliif moo gargaarsa kennuun dadhabame amma maaf karaan banamuu dadhaba maaliif immoo waggaa ja'a fixee tofalan argate kanaaf amma taatee tokko bara 2011 Tuniziyaa keessatti ka ta'e boodallee qeerroo fi sababa akka fakkeenyaa ta'ee fincilli guutuu Oromiyaatti kan ka'e tokko sadha fi naannoo Arabaatti har'a Siiriyaan han keessa jirtu kana kan kaase akka taatota kan godhe Sooriyaan kana waggaa meeqa akka isheen barbadooftu kan godhe Yemeniin pirezidaantii Saaleen akka aangoo irraa badee dhumarratti du'ee Hawtiin irraa akka fudhatu kan taasise Liibiyaan akka warri dhiyaa saammatanii biyya abbaa dhabdee akka taatu kan taasise Gaadaafiin akka du'u kan taasise pirezidaantiin Ijiptii yeroo sanaa aangoo irraa ka'ee kan obboloota musliimaa kan bakka bu'ee boodammoo Alsiisiin akka aangootti qabatu kan godhe eessaa ka'e beektaa Tuniziyaa irraa ka'e Tuniziyaa bara 2011 jireenyatu qaala'e jireenyi qaala'e mootummaan kan ture abbaa irree ture
abbaa irree ture qabeenya biyya sanaa saamee Saudiitti kuufateera dhamanaa isaa fuufii isaa faana namni mirga tokko hin qabu namni hidhamaa laalchi siyaasaatiin maal ta'a jireenya qaalofnaan gurbaa tokko Mohammed Azizii ka jedhamu kuduraa fuduraa karaa irratti baatee gurgura. Isa irratti taaksii dabalanii isa faara eebani. Bakka inni itti gurguratu sana fa'aa dhorkatani. Gurbaan sun jireenya dadhabe jedhee aaree humna inni qabuuf hojjeessuudha. Laambaa ofitti naqee kibriitiidhaan iddoo ofitti qabsiisee du'e. Uummanni fincila kanaan ka'ee abbaa irree Tuniiziyaa ofirraa kaasee mootummaa haaraa hundeeffate. Fakkeenyi Tuniiziyaa sun eessa dhaqee utaalee kallachumaan Ijiptiif Liibiyaa gale. Pirezidaantii Ijiptii mana hidhaatti galchee booda mana hidhaatti du'e. Mohammed Mursi akka aangootti dhufu ta'ee Mohammed Mursi immoo Israa'elii fi Ameerikaadhaa fi namicha amma jiru kanaatiin karaa soddoomaa Ingilizii fa'iin wal ta'anii fonqolchamee innis achitti du'e Alsiisiin aangoo qabate. Gaadaafiin du'e Liibiyaan abbaa dhabdee kun abbuma argetu irraa bookisa biyyan qabdu. Kan Siiriyaa ammoo kuffisuu fedhanii dubbichi ka'ee Araboonni ka'anii dhaqanii sochii Arabootaa jedhamee kan Siiriyaa ammoo Raashiyaa fi Iraanii warkaa galanii irraa dandamachiisan malee Ameerikaa fi Neetoon tumanii madhadhabani. Innis biyya jiruu miti. Liibaanottis ka'ee damdamate. Yemaniis Mohammed Saleh galaafatee kunoo Yemaniinis biyya abbaa hin qabne mootummaa hin qabne taatee hafte. Sudaan fudhachuu dandeessa. Sudaanis booda keenya immoo. Kanaafi mootummaan akkuma bara wayyaanee sana qabata barbaadee ila eenyuyyuu haa godhu kan inni jedhu shaniin isaa godhu faanoon isaa godhu kuni badiidhuma mootummaati. Maaliif eeguu dadhabuusaa jechuudha. Eeguudhuma qaba ture. Erga isa immoo amanee fudhatee seeratti dhiyeessee kana godheera kana qabeera seeratti dhiyeesseera jechuu manna warra afaan lama afaan sadii dubbatutu kana godhe. Dubbiin afaan miti amma. Dubbiin namatu qalame. Basmaan bawalda banfas jedhamee nama gorrame. Kun immoo ergaa hamaa qaba. Tokkummaa Itoophiyaa eegnaa biyya sabaaf sablammootni ol keessa jiraatan isaaf daneessadha. Ilaalchi sabummaa biyya diigaa isa jedhamu sana faalleessa. Akka sabaatti gaallaa qalla jedhanii yoggaa morma muran morma gormaan Itoophiyaa kam akka ijaaruuf deemu sin jalaa balleessa siyaasuma keessanii biyya mootummaa jechuudhaan barbaadeen. Isaan amma akkuma xiqqaasti akka sabaattiidha malee yookiin warra shanii deeggaruu yookaan immoo warra maarreen jenne maqaa gaallaa kanaan qalan. Kanaaf akkuma xiqqi badiin mootummaarra jira. Dura kaasteetta kan dura qophiiwwan naafsii waliin hojjenne keessatti gaheen mootummaa waan sadiidha. Mootummaan dirqama sadii of harkaa qabaa jenneera. Inni tokko akkuma jette nageenya lammiilee tiksu. Inni lammaffaan inni miti guddaan walabummaa fi daangaa biyyaa eeguudha mitiire. Itti aansee tajaajila hawaasummaa kennuu dhiyeessuudha. Kan hanqateera mootummaan. Amma ajjechaa kana akkasitti yoo ilaalle dasu waan ajjechaan amma salaalii keessatti mudate kuni waan fidee dhufaa jiru tokko jira. Keessumaa dheekkamsi hawaasni keenya bakkoota adda addaatti taasisu mootummaa kanarratti gaaffiin akka ka'u akka dhiibbaan irratti uumamu taasiseera. Kunoo fakkeenyaaf amma mormii barattoota ilaali. Sila kaafne yuunivarsiitiiwwan 10 ol yoo xiqqaate 12 olii dhimma kanaa wal qabatee mormii dhageessifataa jiru. Dhaabileen siyaasaas gaddatti dhagaame himuudhaan mootummaa komachaatti jiru. Namoonni bebbeekamoon namoonni siyaasaa xiinxaltoonni siyaasaa adda addaa hayyoonni kanarratti komii kaasaa jiru. Dubbichi maal natti fakkaata dasuu yeroon taa'ee ilaalu adeemsa TPLF itti ni garagalte aangoorra. Waanuma kana qabate faanuma kana waan qabate natti fakkaata. Kana jechuun mootummaan kun kufaa jira jechuu osoo hin taane
istaayilichi yookaan immoo kallattiin itti Dubara sanas gaaffii uummataa gadi duubatti xiqqeessa gatanii, ilaaluu warra dhiphoota akkana godhee gaaffiin siyaasaa fi mirgaa miti gaaffii dimokiraasiiti gaaffii nageenya miti gaaffii daabbootii gaaffii tajaajilaa Akkas jechaa ba'anii abaaboo yeroo sanas ashabbaarii Onega onegiitu ashabbaariidha jedhu. dubbiin jallafamaa ba'ee dhumarratti waan sun deemee harka hin taane ta'e. Ammas immoo agarsiiftuuwwan adda addaatu jira kan gara sanatti deemu. Kunoo kaan har'a barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo ganamaan ka'anii hanga sadarkaa nyaata lagannaa addabaabayii irratti ba'anii mormii dhageessifataa turan. Boorommoo maaltu ta'a kan jedhu immoo asumarraa dhaabbannee tilmaamuu dandeenya. Hawaasni taa'ee qalamuurra waa falmachuutti fiiguu danda'a. Hin beekamu. Kana hundarra immoo amma sadarkaa kana hanga sadarkaa mootummaa dhiibbaa irratti dhuumuurra haga geessise immoo mootummaa mataa isaati. Suma amma kaafne lama deebifnee hin kaafne. Maaliif garaa bal'atee maaliif otoo furmaanni jiru otoo furmaanni harka isaarra jiru maal ta'a dhaabbatanii wal ilaalanii ilaaf ilaameen rakkoon Oromiyaa kana keessa jiru otoo furamee maali? Aangoorras turuu hin danda'amu mootummaan amma jiru bara. Turuu danda'a. Maali? Muummichi ministeeraas amma uummanni ayyameefiitti warra siyaasaa faana walii galanii aangoo kootti hin bu'inaadhaan ayyamuufii danda'u ta'a. Danda'u ta'a maaltu beeke? Kanaafi Oromoo diigaa Oromoo ajjeefamaa Itoophiyaan jiraatti hin fakkaatu yaa mootummaa. Amma biyyi nagaa jiruyyuu ani hin beeku biyya amma naannoo nagaa jiru amma Sidaamaa dhabni xiqqoon fakkaatu garuu Sidaamaan nagaa hin qabu. Sumaaleen amma hamaatu deemaa jira. Adbilisummaa biyyoolessaa Ogaadeeniyaa adbilisummaa biyyoolessaa Ogaadeeniyaas dubbii kaasaa jira. Naannoo Tigraay keessa nagaan hin jiru. Amaarri silaa akka hamaatti jira. Amma warra amantii irraa waan guddaa ta'e gama. Warri amantii gadi bahanii maqaa keessaniin basmaa abba walda manfas quddus jedhameetu namni gorra'ame waan ta'eef ibsachuu qabu. Waan dubbanne ibsachuu qabu. Warri paarlaamaaf caffee Oromiyaa keessa jirtanis gadi baatanii akka sirraa'u akka tarkaanfii fudhatamee seeratti dhiyaatu olaantummaa mirkanaa'u kan nagaan bu'u irratti hojjechuu qabu. Dubbii qara dabarsanii bakka bu'aa uummataati jedhama. Dubbii qara dabarsaa isa waan wayyaaneen godhaa ture sana gochuun biyyas mootummaas hin fayyadu. Warri kaan immoo dubbii babal'isanii dabballoonni miidiyaa irratti bobba'an immoo dubbii babal'isanii amantii fi bakka dhalootaa fi maaliidhaan warratti fanfaajjii uumuu yaalameera jalqabameera innis hin baasu. Innis hin baasu. Biyya akkuma jedhamu sanaan jaalatamaa yoo ta'e dura nagaa buusuu barbaachisaadha. Barataan gowwaan qabu waliin mari'adhaa. Warra afaan lama dubbatu sana faana yoo teessanii mari'attan maal ta'u? Afaan lama dubbatu taanaan ministeera hajaa alaa ta'uu danda'u bara. Afaan lama dubbachuun qabeenyadha bara. Ministeera hajaa alaa keessatti qacaramuuf tokkoon barbaachisuu dandeetti afaan beektaadha biyya guddate keessatti. Maaliif bifaan walii goota. Inni lammataan ana yuudasu waanumti naqaanis tokko Oromoon sirna gadaa qaba. Gadaan yeroo ammaa kana wanti haasa'amu akka ilma abbaa gadaati jedhu. Abbaamti gadaayyuu anan abbaa gadaan Oromoo keessa ta'e ajjeechaa fi buqqaatii dhiittaa ani guyyaa tokko dhaabbatee maali garuu maali amma jallisiin eebbifamu jalli koonni isaa uffatee jallisii eebbisuu irraa kan hafe gaaf tokko mirgi Gujii keessatti Shawaa keessatti Tullee keessatti akkas ta'e Walloo keessatti akkas ta'e jedhamu balaalfatee beekama. Abbaa gadaa bakka nyaanni itti dhiyaatu. Tigraay deemanii beelaa fi qamadii maalii fuudhanii deemanii nagaan haa bu'u jedhanii kadhatan waan bareedaa baga godhan. Kan Oromiyaa keessatti garuu maaliif garuu ani isatu nama raaja dhugaa dubbachuuf. Oromoonis hundi isaa inni kijibabbo. Gadaa warri siyaasaa jechuudha. Nuti ilmaan abbaa gadaati warri mormituu dabalatee jechuudha. Nuti ilmaan abbaa gadaati sirna gadaatiin beekamnaa jiru. Meerre isaanuu sirna gadaatiin bulanii fakkeenya ta'anii sirna gadaatiin buladhanii garaadhaan sirni gadaa bara waggaa 8 caalaan gurataa hin jiru. Ministeerota sana immoo walii qooda wal dorgommii jira sirna gadaa keessa gadaa 5tu dorgomaa bara. Gadaa 5tu dorgomee wanni ta'ee darba. Isa kami sirni gadaa yoo ittiin bullee fakkeenya taanee nagaa buusne sirna gadaa keessatti kan baalli baatee bara gadaasaa sana daangaan Oromoo yoo cabe diina ofirraa qolachuu dadhabe gadaan sun fi abbaan gadaa sana waggaa 8 tongeen aangurraa bu'aa. Diina qolachuu dadhabee
diinni weeraree bishaaniif margaaf jedhee daangaa Oromoo seenee yoo sarbe gadaa isaa keessatti daangaa gadaa biyya tiksuu dadhabee jedhamee waggaa 8 otoo hin eegin irraa bu'ee gadaan sun illee bada. Gadaaleen Oromoo amma 8 jiruudhaan kun jalqaba 8 qofan turre warri badan jiru. Warri badan sun immoo warra Oromoo fi daangaa Oromoo tiksuu dadhabeetu bade. Kanaaf fakkeenyummaan gadaa arrabuma irratti hafe malee hojiinaan agarsiifne warri siyaasaa. Yeroo ajjechaan gara jabinaa dhaloonni kun argeen beekna irratti ta'u safuun yeroo cabu duudhaan Oromoo yeroo akkasitti gadi bu'ee yeroo alagaan nutti roorrisu gadi ba'ee kan hin dubbanne abbaa gadaa jennee fudhachuun nama rakkisa. Warri naannoo biraa Amaaraayyuu maqaa isaatiin nagadama. Uummanni biraa Amaara dabalatee jechuudha. Dhuguma faannoo Amaarri bakka hin buufannetti amanani. Amma faannoo kana ajjeesee uummanni Amaaraa bakka hin buufanne. Garuu isaan bakka buune irraa jedhu. Maqaa isaatiin socho'aa jiru haa ta'eef maqaa isaatiin dhaqalani waan ta'eef achi keessaallee namoonni otoo danda'ame immoo bakka bu'aan naannoo Amaaraa mootummaan balaaleffachuu qaba turan. Miidiyaan Amaaraa yookaan miidiyaan FM fi televezyiinoonni dhuunfaa maqaa sanaan socho'an maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin socho'an waan kanarratti waan jenne. Itoophiyaa barbaaduuf lafichi Oromoon hin barbaadama. Lafichi. Garuu namni isaa immoo yoo du'e homaa rakkoo hin qabu. Akkas fakkaata. Kun immoo wayyaanes eessaan akka ga'e dargiis Itoophiyaas waggaa akkuma amma kanaa qabdiisa jedhamus har'allee saba teessuun tiksuun danda'amne. Dhimma faannoo kanarratti yaadattee yoo ta'e muummichi ministeeraa addabaabayii irratti jechuudha. Paarlaamaa biyyattii irratti ba'ee faannoo kana jajeera faannoo hidhachiisa. Dhugaas qabu bar karaa gara biraa maal jedhu yaadi namoota naannoo aanaa dharraarraa miidiyaa hawaasaa irra deddeebi'u. Warra kaanirraa funaaname meeshaa waraanaa qotee bulaa Oromoo irraa funaaname achi deema. Eenyutu immoo keessa beektaa kan si dhibu. Bulchaa aanaa achi. Gara naannoo Amaaraatti faannoo Amaaraaf geessan viidiyoo isaa daawwattoonni keenya ilaaluu dandeessu asumarraa. Rasaasa illee rasaasa jara kiinaan baatanii isaaniif geessu. Faannoof geessu. Eenyu geessa kana beektaa? Amma kan ajajaan raayyaa ittisa biyyaa kan naannoo sana hoogganu Jeneraal Tasfaayee Ayyaalooti. Obboleessi Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo immoo hidhataa faannoo ta'ee faannoo Amaaraan ta'ee naannoo sana keessa socho'aa of jalatti namoota qaba. Ajjechaa gara jabinaan kan raawwachiisaa jiru naannoo sanatti obboleessi isaatii jedhu jiraattonni naannoo sana. Aanaa keenya irratti rakkinni jiru abbaan aangooti. Bulchiinsi nageenyi kun abbaa aangooti. Inni bakka waraanaa dheessan Amaara san nutti bobbaasu isa. Makalaakaa kanas kan nutti bobbaasu isa. Inni yoo iyyannes galma nuun ga'u. Inni abbaa aangooti abbaa taa'ee taatee aanaa qabateeru isa. Inni immoo Amaara. Amma nu waraansisaa jiru Oromoo isa. Amaaraan amma asitti minaalbaata akka aggaxamee ilmi Oromoo dhaqee tooyi lafa Amaaraa hoo gaaf takka seene asitti nu hin dabadamu. Isaan dhufanii innaa horii danuu kana nu jalaa oofane innaa manni danuun kun gubatu isaani xiyyitii fe'a. Yaa tashaaru jenneetoo yoo iyyannoo baane galma nuun ga'u talfasafaseetumaafa kan waraana diina nutti bobbaasu isa aangoo qabate kana rakkoon keenya. Wanti ceekoo teessee yeroo ilaaltu dassu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed iyyuu faannooni yaa garma kataano yookaan immoo maal gaachana biyyaati. Faannooni oolmaa Itoophiyaaf ooleerutu jira jedhanii faannoon hidhachuu akka qabu isaan dabalatee ministeerri itti aanaa ministeera muummee ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Dammaqee Mokonnonis haasaa taasisaniiru. Uummanni keenya yookaan faannoon uummanni Amaaraa naannoo daangaa Oromiyaa keessa jiran akka hidhatanii illee eenyu akka isaan irraa hin hiiksisne dubbataniiru kanaan dura. Yagguu teessee ilaaltu itti yaadamee gama mootummaatiinis waan ispoonsar ta'ee hojjetamu fakkaata dasu. Kanaaf kanarra dhaabbatanii waa mootummaan dhaabbatee ilaaluu qaba. Kun ta'uu baannaanoo
maaltu adeemaa jira kan jedhutti deemuu dandeenya. Tarii fuulduratti maal ta'uuf jira das amma ajjechaan raawwate hawaasni dheekkamsa kaase mootummaan ibsa fuula peejii tokkoon ibsa baaseera humnoota Itoophiyaa hin jaallannetu waan kana raawwate jedhe egaa akkasitti itti fufa. Kana fide rakkoo siyaasaati. Rakkoon siyaasaa rakkoo hawaasummaa dhalcha, rakkoo dinagdee dhalcha, rakkoo nageenyaa dhalcha. Siyaasaan kana fide. Siyaasa kana taa'aa mari'adhaa. Barcumni nafa. Barcumni muummicha ministeeraa tokkuma miti namni irra taa'u. Isaaniif iyyuu raggaa maaliif ta'anii mari'an? Biyya kana akkuma jedhamee jaalatamoo ta'e maal ta'a? Moo calalanii nama balleessuu hin danda'amaa? Pirezidantiin Oromiyaa keessaas barcumni tokkittuma. Isaafis inuma raggaa namni walii galanii. Garuu dargiin isa አሸባሪዎች አገር ገንጣዮች ወንበዴ ሻዕቢያ ጀቻ በሄ ኩቴ ሞአሜ ወያኔንስ ኦነግ ግንቦት ሰባት ማኔ ኦብኔግ አሸባሪ አገር ገንጣይ ጀቻ በሄ ዳጌ ገሞጂ ተንቤን ትገለ ኡፈርገ ማሊፍ ሴና ደርብራን በረተም ማልታ ወርፋን ማሪያታን warma afaan lama sadii dubbatamu jedhamu kana dhuguma yoo godhanis ta'e hin godhinis nagaa kana kan booresse 2018 kaasee dubbiin jajallachuudha jedhameetu keessaa balaa himama warri adiisin himu qorannoonis bira ga'e Reuters garee ajjeestuutu jira jedha shira aangoo dhufii tikfachuudhaaf jedhamee uummanni nagaa maaliif dhuma jedhaniitu gabaasaa ba'u yoo taa'anii mari'atan Itoophiyaan barba jaalatamtu kunis itti fufuu dandeesse bara. Nageenyi biyyaa kan dursu nageenya namaati. Biyyi nama malee biyyan jedhamu lafti qobaasa gatii hin qabu. Kanaaf kan fuuldurumattu deebi'ii kenna yeroon akka kootti. Ammaaf garuu uummanni keenya nagaa argatu. Rakkoo siyaasaatu rakkoo nageenyaa fida. Rakkoo nageenyaatu rakkoo dinagdee fida. Rakkoo hawaasummaa fida. Rakkoo fayyaa fida. Uummanni busaan dhumaa jira. Midhaan iyyuu bokkaan balleessaa jira. Isa kaan immoo kunoo akkuma dubartoonni amma agartan kun himatanitti ibiddaan itti naqanii gumbii keessatti gubaa jiru. Namni mana keessatti gubataa jira. Oromiyaa biyyi nagaa jedhamu hin jiru bara. Naannoo nu jechuudha. Kanuman jedhani. Egaa kana jenna daawwattoota keenya egaa yaadni keenya guutummaa guutuutti Oromiyaan nagaa taate uummanni Oromoo nagaa ta'e biyyi kun guutummaatti nagaadha hawwiin keenya. Kanaaf ammoo akkuma fala jenne wantoota amma isinii keenya kana fakkaata. Daawwattoota keenya qophii seenaa har'aaf jenne kanumaan goolamna. Qophicha qopheessuun kan isin biraan gahaa ture Ambaayiluu Nachooti waa'illee Koodasuu Dulaas na waliin ture. Akkasuma ammoo gama ogummaa kaameeraan qophii kana gulaaluudhaan kan isin biraan gahe Taamuu Abarraatii lafa nagaa keessa turaa isin jenna nagaan nuuf tura.